Gaafa galmaaf baatu gufuu hedduun si mudachuu mala. Yeroo kana egaa gufuu kufinsaa kana gara daandii ce'umsaatti jijjiiruu qabda. Nama callisee eeggatu osoo hin taane kan galma isaaf tattaafatu ta'utu sirra jiraata. Wanti siree irraa sireetti tola siif dhufu hirriba malee hin jiru. Abjuunis kan galmaa osoo hin taane kan hirriba keessaatu tola argama. Kanaaf kufiinsa baqachuu osoo hin taane hambisuu danda'u yookaan mo'achuu. Akkanuma akka carraa ce'umsaatti fayyadamuutu furmaata. Tooftaa horii. Dhagaa rukuttaaf sitti darbatamu kallattii isa si miidhu qofaan hin ilaalin. Dhagaa sana walitti qabattee diina kee ittiin ofirraa daangessuunis ni jira. Gimbii jabaa eenyu cabsee hin seenne yookiin hirra qaari'uu hin dandeenye ittiin ijaarrachuu ni dandeessa. Kun immoo tooftaa gaafata. Eeyyeen beekumsa namarraa fedha. Beekumsa ittiin isa nama daangessu gara kan nama deeggaruutti jijjiiratan. Beekumsa waan nama ari'u isa namaaf ari'u godhan. Wanti har'a si dhaabe muuxannoo yoo si ta'e boru sin daangessu. Akka salphaatti irra gulufta. Gufuu si gufachiisu of jalaa buqqisuudhas malee yeroo biraas si gufachiisa. Yoo buqqistee irbaata ibiddaa gootu si gufachiisuuf humna dhabuura darbee ifa siif ta'a. Hanniisaan ho'aa achirraa argamu gara fuulduraatti si buta. Yeroo ati mudhii kee hidhattee kufiinsa gara carraa ce'umsaatti jijjiirrattu garaagarummaa guddaatu jira. Si dhaabuurraa gara siif dhaabachuutti tarkaanfata. Keessi kee durarra jabaataa ta'a. Eeyyeen muuxannoon hundeen si dhaaba. Kan si kuffisu irratti haboo qabaachuuf of qopheessuun isaan gafaati beeki. Hin sodaatinis. Fakkeenyaaf riqicha baay'ee dheeraa bishaan ciisaarra diriiree jiru tokkorra deemuuf kaatee jennu. Riqicha gabaabaa nuyi beeknu osoo hin taane riqicha dheeraa. Yoo irra ejjetan hundee lamaan irraa kan nama raafamu ol kan nama darbatu sana. Baay'ee nama sodaachisa. Ca'ii fi hin ca'iin dabaree naqatanii sitti odeessu malu. Yeroo kanatti sagalee ursaa bishaanii yookaan bishaanichaa ciisee jiru gadi fageenya isaa dhaabbate tilmaamuurra waan ta'uu qabu yaaduutu si oolcha. Gadi fageenya bishaan sanaa tilmaamuun si oolchuu hin danda'u. Waan ijoo lamatus jira. Ce'uu yookaan keessatti kufuu. Keessatti kufuun filannoo sodaa kee gargaaruuf kaa'ame osoo hin taane filannoo maati sammuu kee keessaa qabdu sanadha. Osoo kun hin jiru ta'e ce'uu iyyuu hin sodaatu ture. Kana baattee riqicha yaabdee immoo yoo akka tasaa bishaan seente jireenyi nagaas dhaammachuu danda'a. Humni kee kufa akka si oolchuu edda beekte sodaa malee imaluun kufa si oolchuu danda'a. Kun irrannaan immoo bishaan seenuun dirqama ta'a jechuudha. Ta'eef immoo waan tokkoof of qopheessuu qabda. Waan kamiif bishaan daakuu beekutu sirra jiraata. Bishaan kana daaktee akka keessaa baatuuf of qopheessuun sirraa eegama. Dursitee qophaa'aa ta'uun du'a si oolcha. Akkanaan keessa kuttee gamaan ceeta. Galma keedhaaf kufuu waanuma jiru. Garuu kufanii hafuun bu'aa dhala nama taasisa. Mo'amuudhas. Yoo achi ka'anii yoo akka muuxannootti fayyadaman kufiinsi jabiinsa gara fuulduraa namaa ta'a. Nama humneessuu keessatti gahee guddaa qaba. Ati itti fayyadamnaan daandii kee fuulduraa siif bareecha. Akkuma fiixaan bahiinsi xumura hin taane kufiinsi isa dhumaa miti. Kan kufee iddooma kufetti dhumateefi miti. Kufiinsi ta'e yeroo muraasaati malee harka nama hin kennisiisu. Barataan kutaarraa gara kutaatti darbuuf qabxiin isaa irratti tokko nan kufe jedhee harka maratee taa'urra
yoo dareema keessatti kufe keessa deebi'ee bilcheeffate jijjiirama addaa uumuu danda'a. Garuu achumaan addunyaa barnootaa keessaa banan isa qabxiin guutuu fi dhabe osoo hin taane isa deemsa dhaabe kanadha kufaatiin isaa. Kufaatiin deemsa irratti gufachuu miti. Sababa gufachiisaa tokkoon walitti dhufaniin dorgee jireenyaa keessaa ba'uudha. Kufiinsa qofaas osoo hin taane kufanii hafuus balaaleffachuu qabna. Kufiinsatu kufa. Ammallee kufiinsi haa kufu. Kufiinsa kuffisi. Galatooma.